مع رسالة الإسلام إرجعون دي فما يوجاتو كولك خلق كويسيوتو وجيلين سايرو براسا من كيسات وجيلين سايرو براسا من كيسات دلكان وجيلين كنتو في أكبوتو بيرتي تفكيني نماتو أكتة بوريستوني جماعة خناني دوبات durarratti jamaalee ganda garaadhaa keessatti argaman hallaqoo isaan sagalgaan guutuu isaanii waliin fiigu hallaqoo isaan sagalgaan guutuu isaanii waliin fiigu gaaddi sarisaal islaam jaamiyyaa takka waliin hojjetan taasisan akkuma waliin dhufaniin ajaalaa tokkummaa isaan jidduu jirtu cimsu torbee lamarraa al tokko soomana sunnaa soomadu dhalaan ijaaba dhiirtii mudawwaraan haal kanaa waliin dhufuun soomana waliin furuu jalqaban waan kana dura hojjetameen beekne kanichi booda beekamtiin guddaan itti kennamu akka guutuu biyyattiitti miidiyaadhaan labsan sagantaa duul qulqullinaa jedhamu gaggeessan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad duul qulqullina jedhamu kana labsuun isaan booda akka ta'e fi akkaataa duul kanatti gaggeessan kanneen nuti himan jirtu amiira jamaa kanaa kan ta'e fi akkasuma amiira kominikeeshinii jamaa tokkummaa magaalaa Dirree Dhawaa akkana jechuudhaan dubbatu akkuma isaan jaambiseensa jamaa kanaa guutuu waliin dhufuudhaan dhiirti mudawwaraatii dhalaan ijaab gurraacha haal kana abbaanii naannoo isaanii qulqulleessuun itina ishii maamush faallee morma jallisan. Erga ganama sa'a 12 abbaanii haaltan isaa deessanii gaggeessanii booda FB baana gubbatti illee ol ba'u warri feesbuuk akka malee waan kana wal jalaa fuudhee afarsuun addunyaa jedhisiisan. haal wal fakkaatu jamaan tun xiqqaa guddaa dhiiraaf dhalaan akkasuma ulamoota gurguddaa akka Aabshee Amirroo fa'aa dabalatee fannoo diimaa baanan sanillee dhaquun dhiiga arjooma isaanii dubbatan. Seenaa jamaa kanaa kan caala keessa gabbuunee ibsu yeroo hundaan geessa waan ta'eef guutuu dubbachuu baatanillee guututti dhiisan akkuma jaan hanga tokko dubbaduu maqaa dubbii tokko laga. ammallee itti aansuun wanni isaan dalagan yatiim gargaaru halqa ilmii gadhaabu haawwan adda barsiisuu kan kana fakkaatu yoo ta'u gaafa galii sassaabbii markazii Ibnu Abbaas kan waggaa lamaan gaggeeffarutti illee qarshii guddaa arjoomu tujjaarota faallee akka malee onnachiisuun addunyaa dinqisiisan. walumaa gala jama'aan tun ganda garaadaa keessatti kheyrii lafa qabsiisanii sharrii bakka lolku sheeyxaan dhukkeerraa kaasuun daaraa isa nyaachisan.